بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد وبلين خير أردفتوتا بركة دقفتوتا غغاري بكجر تنرى ربي سبحانه وتعالى تكسا كيس سناكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة قيانا الرا قيا جائبا قيا ببريدو أما اللي ربي رحمة ساتي ولنو دي بسكيس جرى قيانا الرا كسا ببريدو فدنه أهوال جرو كينياتيف وان فايدانو تو kaleessa maal ture arri akkam tahuu qaba jechuuf waan nu barbaachisu tokko tokko daqiiqaa gabaabaa tokko wal yaadachiifannee wajjiniin faayidaa fudhanna jechaaf wal bira dhufne har'aan tana rabbiin kun subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba isaa kabajamaa jaallatamaa qur'aan alkariim nuu kenne qissaa ajaa'ibaatu keessa jira amsaala ajaa'ibaatu keessa jira gorsa babbareedaa keessa jira حكمي ببريدا كيس جرا رب سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون قرآن كيستي وما سنت ننبفني حياة جرو كيسانيتي فوان فرمات سنيتو اسني كينيين ونجد ربين ميرا كيسا قرتي سورة المجادلة كيس جرتو إلى الله سورة المجادلة سورة قرتني فالمي جدا سورة فالمي maaliif falmii taatee falmiidhaan jalqabdee jennaan hayaata nama lamaatu miidhame rakkoon ilma namaa jidduu seenu rakkoon adda addaa ka ilma namaa mudatu agartee jara mudattee jennaan rabbiin qissaa ajaa'ibaa gadi buuse jechuu awwalan suuratul mujaadilaan madaniyya suuraa madiinatti buufamte irraayi suuraa madiinatti buufamte taatuma warra gartanii argitee sahaabaa lamaan sahaabota babbareedduu agartee abbaa manaaf haadha manaa ta'anii wajji jiran jara san irratti gartee qissaan kun argamte obboleeyyan imaanaa qissaan kun yoo argamtu akkuma namni beeku haadha manaa fi abbaa manaatu xiqqoo gartanii wal lole haadha manaa fi abbaa manaatu afaan keessa xiqqoo wal bahe eega afaan keessa wal bahani abbaan manaa jarjaree waa darbate akkuma aadaa dhiiraatti jechu haajaa gartanii abbaan manaa haadha manaarraa haajome waa wayii tokko gartee gaafate jechu waan inni gaafate san keessatti isiin agartee yeroo sanii fi akkuma har'a gartee aambiizii jedhan kana ani mashghuula wafiin jedhan kana jetteen se'a ogguma sana gartanii waan aadaa jaahiliyyummaa keessatti dur beekamu xalaaqa ta'uudhaan beekamu argitee anti ka dhahri ummi alayya jeen anti alayya ka dhahri ummi ati bakka dugda haadha kiyyaati har'a booda deemna irraa jeen bakka hogguma sana rifattee dubbiin hammaattee as gahuun beeyne isiini rifattee dubbii gartanii lakki akkanaa miti ati waan xalaaqaan dubbanne shari'aan islaamaallee akkanan jennee jennaan khalaas jeen dhumatte dubbiin ati haadha kiyya eega siin jedhe amma wanni biraa nuun hafnee jeen alakki an fatwaa kana rasuula rabbii gaafadhu malee fatwaa akkana ergama rabbii gaafadhu malee abadan agartee hin callisuu jetteen ergama rabbii bira dhufte sallallahu alaihi wasallam waan argameef rakkoo argametti himtee jechuu obboleeyyan kiyya faqaala sallallahu alaihi wasallam maa adunnu illaa harumti alayhi anis akkanatti mul'atutti eega jechi kun afaan isaatii bahe haraamatti taateetta inuu hiikkaadhaa ol jirti kuni argitee hiikkaan akkuma isin beeytan qooda qabdi adaballee qabdi ahkaamallee qabdi hiikkaan namni gartee yoo walii kuu ka'e akkuma isin beeytan gizee hedduu haasa'aa jirraa darsii keenya nuura salaam irrattis haasa'aa jirraa bakka adda addaattis himaa jirraa gizee gaafiin dhuftes deebisaa jirra namni akkuma mataa walit bu'ee jim jedhee walitti utaale kanaan hiikkaatti cehuun qabu jenne jarjarri rakkoo isin fiddu laala gaamma qissaa kanarratti waa barannaarra namni yoo gartee waa hiikuullee murteesse dubbii ol baasee dubbii gabbuusee ilaale gama laalee gamana laalee bitaa mirga laalee ilmaan ilaalee bultii ilaalee jiruu jirtu laalee arraaf borullee maaltu dhalataa laaleeti
waa'ee hiikkaatti seena. Ijoolleen keenya keessatti shabaabni keenya irra shabaabni jedhaman guddoo waan jedhanii mammaakan shabaabni akkuma muka utaalu dubbiillee utaalaa jedhan. Jaarsi garuu liqimseeti waa darbata. Sigaleemi waan boodatti hin gaabbine darbata hayyuun nama. Laakiin shabaabni jarjaree waa darbata. Maaliif jarjaree muka utaaluu beekaa mire akkuma mukaa se'ee dubbiillee utaalaa jedhan. Laakiin dubbii yoo akkasitti utaalan utaaltee namarra buutee nama nyaatti. Hamtuudha jechuu obboleeyyan. Aqliidhaan deemu quraanni kana nu qaraasisa. Kanaaf namni akkuma aaree walitti utaalee yoo waan jajjabduu haasa'e agartee balaa guddaatu jira jechuu. Kanaaf dubartiin hiikamuudhaaf xalaaqa sunnaatu jira. Xalaaqa sunnaa jechuun ka karaa sanirra deemuun furmaata yookiin karaa eega rakkoon argame karaa taatu. Akkas jechuu malee hiikuun sunnaadha hiikaa jechaa miti beekadhan malee dogongoran fudhatin amma dogongorin hiikuun sunnaadha hiikamte ati sunnaattiin hojjedha akkanaa miti dubbiin karaa si hayyamame jira gaafa dubbiin furmaata dhabde jechuu sunnaa jechuun si galteemi xalaaqa bid'aa jira xalaaqa shari'aan hin hayyamne ka yoo xalaaqxe badiitti argattu si galaami ka akkanaa kana faadha jechuu xalaaqa intalli osoo siin dhiiga qabduu osoo dhiigni irra jiru aadaa ji'aa qabduu xalaaqanillee maasiyaatti argatta. Garuu xalaaqichi akkam yoo naan jette gadi qabee maal siin jedha xalaaqni numaa argamaan siin jedhe. Xalaaqni numaa argama. Xalaaqni argamuu hin dhabu inumaa argama. Ati ammoo dilaawaadha. Ati badii seentee jennaan. Hukumi akkana adda baafatu namarra jira beeyte. Kanaaf namichi osoo kana laallatin utaalee irra buusee bar. Xalaaqa keessaayyuu ka gaafa zamana jaahiliyyaa. Zamana jaahiliyyaa xallaqtukaa hin beekanu. Xalaaqa shari'aa fidee miire. Xalaaqni jaraa maalire? Anti alayya ka dhahri ummi. Ati arrabooda akka dugda haadha kiyyaati jechuun bakka fuula haadha kiyyaatiin hin silaala arrabooda jechuu taate jechuu. Namichi akkana darbate ogguma kana rifattee isiinillee aboo shari'aan rabbi akkanan jettu wannati haasofte waan zamana jaahiliyyummaa duriisani agartee ani hin fudhadhuu jetteen. Fudhatuu baattu gaa muftii bira dhaqi kaajeen kunoo ergamaan rabbii ni jiran. Ergamaa rabbii bira dhufnaan wallaahi akkuma inni jedhe gaa'ee dubbiin amma gartee hagammaatti wani natti dhufe hin jiru shari'aa rabbii keessatti ati natti haraama akka haadha kiyyaati jennaan dabartee jeen laaladhu dubbii akka jabaa ofirraa eeggadhu jechuudha. Akkasi jennaan amma isiin yaa ergamaa rabbii jetteen maa takallama lafza xalaaqi fil kalaam haasaa isaa keessatti yaa ergamaa rabbii bar waan xalaaqaan dubbanne jeen maa adunnu illaa harumti alayhi حرامت تاتي جرت خلاص وان بران دبتين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسا كان عائشة يونو همت مالجد كنت أغسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شق رأسه متى إساني قرتكون ميلك يرك عدد كافي جرا يرو إسين دفته كافي سنغافتو جت برعيشان إسين دبي كانت دي بفتي رسول ربي اللي ما أظن إلا حرمت عليه جريت تمدد دي بسا مال تاتري أسد مجادلات آتيج كناف سورة المجادلة جن دبير توكو ما تكا داغيس بقى خلاص دي مجنان دبين غرانيات برنتل غرانيات يا رسول الله جتين إن هذا الرجل أخذ شبابتي جول ما كي ينرى فدتين نمنكن أبا إلمان كي ياتري إن تركت أولادي عنده داعوا وإن أخذته منه جاعوا ملالي آكلا قرتين تلا آكلا أبا مناكي يا إجول ما نفدته عمري كي يلي قرتين الرافتته نتوتته فته إيغسي إلمان ولقمنا إلمان كان يون إسرد إيسي ندايا أماني يوم فدده دي ممو بيلام ميد أماني أكان تنقبو يا إرغم ربي يتين انظر لي يا رسول الله نالا لدبيكي يا أبو حرامتات سنجري مال تاتين تلو أما قرتي مجادلات همي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي يتبر إمن من أقلافت يا أخي والله إنما بوچس يا ربي كي ددبنا كي يا ستي يد ركو كي يا ستي مد فرماتك يا ربي كي ياتنا بربادي روايان غريم مالجد اتجهت إلى القبلة قبلات ديبتي لك نو كعبا يو ديمتي روايان غرين إيغا رسول ربي برا فرمات دبي إيغا رسول ربي اللي ومربي تكني ملي وان بران قبو كي شافونني وانا مان كنني دين ربي تي امانه دا اگر ته ابو
amma rabbii kiyya ka gartee furmaanni isa biran dhabamne biran dhaqa itti bar subhaanallah isa bira dhayte ka rabbii guddaa bira rabbii furmaanni biran dhabamne subhaanallah اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي يا ربي كي يبكن دكون كب ملن تدبيون كب ilmaan kiyya bakkan geessuun qabu isarratti dhiisuuf ni miidhaman fudhee deemuuf ni beela'an akkan qabu yaa rabbi akkanatti godhi yaa rabbi akka namatti gootu jettee bar oggu kana gartanii oggusiin as deebitee ergama rabbii umanaan agarree jetteen Aishaan maal jette khaffifi yaa imra'a mee intalo callisiitti rasuula rabbii waatu harkaa qaba mee xiqqoo callisii jetteeni bar yoo isiin callifteeyyuu xiqqoo tokko gartanii rasuula dhaggeeffatte قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ربي قداتك هيمت سن أنا اتكبوت سن سدق يجرى أبشر جري ربي سبحان الله العلي العظيم يا جرن أما أنا تربي الرافقو جرمو إسن تربي الرافقو جرمو ربي تنو الرافقو جرم نما تربي الرافقات ربي إنك جنو ما برجرة حكمة هدو قصة هدو بكتنا كيسا فرشو دندي سياو بليان إيمانا bakka kanatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala qissaa isii kana dubbate dubbii jajjabaa dubbate rabbiin qad sami'a Allah rabbiin kan kee dhagayee jira yaa Muhammadu jeen qawla allatii tujaadiluka intala si bira dhaabattee dubbii si deddeebitee furmaata argadhu malee deemu bakka itti deemu sin qabu namichi lafzii xalaaqaan dubbanne waan zamana jaahiliyyaa durii haasa'e atillee kunoo akkana jetta isii jettee boossu san ani mimmaan irraa haqee jedhee bar rabbiin kiyya guddaan li'annahu ra'uufun rahiim rabbiin guddaan abbaa rahmataat rabbii guddaa bira waan dhabamu yoo anaaf si birallee waa dhabame jechu kanaaf rabbul izzati wal jalaal qissaa kana suuratul mujaadilaa jedhanii wanni maqaa baasaniif suuraa falmii jedhanii wanni maqaa baasaniif akka gartanii isiin rasuula rabbiitti dubbii deddeebifte santu dubbii gartee falmii ta'ee falmii san keessatti Aishaan radiyallahu anha wa ardaaha maal jette achi booda isiinillee سبحان الذي وسع سمعه ربي دقيتين إسابة سبحان الله وإنه لا يخفى عني بعد كلماتها هاسان سيقرين أنا الرايود كتاتري وإني كنت في ناحية البيت منت جناغ مسيسا ندابت الرسول وأسفدوا الشديمي هاسان سير رسولا دبتو أنا الرايود كتاتري ربي فوق 7 سماوات سماي تربني ألتائي جتش يسيد أجاه سبحان الذي وسع سمعه ربي دبيني سجلان ركن قل الله ألتاي ربي كينيا جتبر هاسان سينغري هاسفت غنغوما سين غنغومتو أنا يود أجاون دبي كنيم برجرو ربي سماواتي أموينو ما أجاه جتبر والله ربي سماواتي سيد أجاه أتيتما غنغومتو قلب ما كي قل ليس الرب كان كيتولش ربين إنما يتقبل الله من المتقين سينجا أنما قلبين سانا صدا ترى وأنا نتقبل لي فين كبو جا ربين قدان karaan gabaabaan atti gartee furmaata argattu gama waliiti kun gamana ce'uunni mala bilaashuma dadhabda yeroo gari asbaabumaaf fulaa wayii dhadhahi malee haqiiqaan qalbiin kan keetti qajeeluu qabu maal jette beeyta allahumma inni ashkuu ilayka da'fa quwwatii wa qillata hiilati yaa rabbii kiyya dadhabina kiyya boo'icha kiyya imimmaan kiyyaatin irra haqi nama biraa furmaata dhabee jettee bar rabbiin daqiiqaa sanan turre وقم كان قرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ وجهه يتصبب عرقا وقم سنة رسول لي دفك فول يسار راقرتي قد روبو جلق بيجتشو عايشان انتلو ميچ اللسي دبي ديرا دبتي رسول ربي واتو التجرى ميچ اللسي فجاءت قول الله تبارك وتعالى جتش ربي قلتهي دفتك كنو قول الربي دفك فرماني دفي بر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ربي ندقها فالمي كيسان اللي ربي ندقها بوئيشان تلكنا اللي ربي ندقها وهندني أرغاني بيك اللي جيبر سميع ندقها بصير نأرغا اللي وجيتس نأرغا dubbii kan keessni dhagaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni isarraa dhokatu hin jiru jechuu kanaaf rabbiin furmaata ajaa'ibaa kana fidee argitee khawlatu binti sa'alabaa jedhamti intalli kun innillee gartee shaddaad ibni aws yookiin aws ibni shaddaad yookiin aws ibni saamit nama jedhamu qissaan jara lamaanii kana keessatti argamte obboleeyyan imaanaa qissaa ajaa'ibaati suuraan kun qissaa hedduu irratti walitti qabattee
suuraa hedduu gartee qissaa jajjabaa ajaa'ibaa argitanii kana keessatti haasa'anii al-iilaa awwalu amrin hasala alaa haa'ulaa'i zawjayn iilaa jechuun hukumiin agartee iilaa yookii gartee abbaan manaa fi manaa karaa kanaan wal xalaaquun jechi akkanaa islaamummaa keessatti awwala jara kana irratti argamtee jedhan ulamaan islaamaa jalqabni jara kana jeruma kanatu ummata islaamaatiyyuu furmaata ta'e jechuudha. Namni gariin gaa yoo dallane gaafa jaahiliyyummaa uni jirti jechi kun yoo dallane namni akkanuma haasa'a jechuudha. Boodeemnarraati haadha kiyyaa barra booda jedhaan bar amma isii silaa akka uleedhaan dhahuutii bar yaa akhi ulee wayyaa bar madaa uleen fayyanii madaa arrabaan fayyanii jetti Oromoon yaaba Oromoon kun numa haasoyti bar ajaa'iba bar madaa ulee cabanullee numa fayyan laakiin madaan arrabaa umrii si kutalaal kunam haadha ilmaanii facaasee osoo abbaa faatii jiranuu ilmaan yatiima taatii bara sumatti mee gara abbaa gortimo gamana gortimo osoo siin jidduu tana deemtuu bineensi nyaataa bar bineensa callaasee taat bineensa shahawaan nyaata bineensa yaadaan nyaata bineensa faashinaatu hedduu kana nyaata mana abbaallee jibbitee mana haadhaallee jibbitee dubbii gaariin dhageessu waan ta'eef yedduma tanaan baddaatti seenti jechuu ijoolleen baddaa shahawaa baddaa salphinaatti seenti ijoolleen intallilleen akkas nama gartee ofiifuu bultii ofii jaarrachuudha mustaqbala ofiitii deemaa jiru manninuu jalaa diigame jechuu kanaaf yaa obboleeyyan imaanaa qissaa kanarraa gorsa guddaa fudhaa qissaa kanarraallee argitanii yaada babbareedaa irraa fudhaa gorsa ajaa'ibaa qaba quraani rabbii guutuun qissaa kaamila argitee qissa hayaataaf dawaa namaa ta'u kanarratti inshaallahu ta'ala qooda babbareedaa fudhannee yaada babbareedaa irraa gorsa fudhannee afaan keenyallee adabannee jechootuma xixiqqaa akkanaa kanallee waan bultii diigu dhiisi maali rabbiin gartanii maa yalfidhu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid jeemi jechi tokko afaan isin hin baatu illaa maleekaan isinirraa katabu malee rasuuli rabbiillee alayhi salaatu wassalaam namni gartee man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir namni rabbiif guyyaa aakhiraatti amantan falyaqul khayran khayruma bicha afaan keetii haa ba'u sharriin afaan namaatiin bahu jechaa miti laakiin ofirraa eegi dallanee namni waa darbata aaree waa darbata dagatee waa darbata dogongoree waa balleessa afaan eeggadhu jechuudha. Kanaaf agartanii duuba alkalimatu xayyibatu sadaqa afaan bareedduun jechi bareedduun sadaqaa bar yaaqa birrii bichaa miti sadaqaan afaan bareedduu barsiifadhu tarbiyaa barbaadaa bar akkanuma samiirraa gannamatti hin bu'u bar akhlaaqa haala amala jireenya bareedduu kitaaba rabbiitii hojii jiraatu saahiba gaarii qabaatu quraanaaf hadiisa irra deddeebi'u kanaan akhlaaqni namaa tola boo goolabbiidhaaf mee istinbaaxaa wanni aayata kanarraa fudhannu hukmiin isaa maalii namni gartanii waan akkanaa kana dubbate hukmiin isaa shari'aatti maal ta'a ka jedhu wama sadii rabbi lafa kaa'e namni gartanii haadha manaa isaatiin haadha kiyya jedhe awwala gartee ni kijibee jee rabbiin arge qawla wazuuraa jee qawlii zuurii qawla zuur jechuun dubbii kijiba gurguddaa kijibni muumina ammalu takka jedhe aybii isaa dura rabbiin kana lafa kaa'e akka hukmiittoo maali jennaan yoo silaa zamana gabri jirtu taate gabra barbaadee bilisa baasu injiruyyuu gabree zamanaa irraa isaa argatta xiqqoo gara murtaaniyaa kanatti waa himani sunuu baadiyuma baadiyaa keessa dhoksaa malee amma waa lafan jirtu jechuu gabra argatuu iyyuu dandeessaare maaltu itti aanare ji'a lama guutuu soomuu si qabate lan kalimaa xiqqoo tokko afaanii darbattee salphina guddaa meelaan ji'a lama soomuu ka akkam seete aara galfataa soomuu seete ati arra nyaattee bor soomuu seetaa guyyaa 59 soomtee tokkitti yoo keessaa dadhabde ammallee ji'a lama si barbaachisa mutataabi'ayni waan jedheef quraan meelala hukmi rabbii kan aara galfataa soomuun hin jiru guyyaa 59 soomtee tokkitti yoo dadhabde ammallee ji'a lama biraa sirraa barbaada jechuudha mutataabi'ayni hin taane waan ta'eef kanaafuu ji'a lama soomuu dirqamaa yoo akka gartanii ubaadaa saabiticha kana gartee qissaa namicha kanaa awsii kanaa manguddoo wayiiti dadhabaa namaa ture jedhan dadhabaadha yaa ergamaa rabbi garballee hin qabu soomuullee hin danda'u namichi akkam goona jennaani ka sadaffaatti tarkaanfadhu jedheen haga ka duraa dadhabamutti ka lammaffaatti hin tarkaanfatamu khiyaaran qabu jechuuf filmaatan qabu ka duraa gochuu qabda yoo ka duraa dadhabame ka lammataa goota ji'a lama soomu lakkii namichi bututaadha homaa soomayyuu hin danda'u akkana re'ee shari'aan dhufee laaleeti akkan hin dandeenye eega murteesse miskiina 60 nyaachisu dubbii ajaa'ibaati jechuudha qawlii tokkittiidhaaf balaa naga naga usi yaabbata eeggatu rabbi nu haa kennu
الرب اللي ربنا وآيجو ستري اللي ربنا تهاكنو ديني اللي ربنا وابرسيسو وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.